dur gaafa mana barnootaatti barannu saayinsiin akka nu himaa turtetti gaangeen harree fi fardarraa dhalatti malee ofii isiin dhaluu hin dandeessu jechuudhaani barsiisonni mana barumsaa keessatti nutti himaa turan. Dubbiin faallaa taateeti barriinis barumaan jijjiiramaa oduu deemu dubbiin foggisoo taatee kunoo gaangeen dhaltee jechuu hoggaa dhageessan maaltu isin dhagahama yaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Nutis gaamma gaangeen hin dhaltuu lubbuun baate hin galtuu jennaan moo sayoom waa kana qofa waa gaangeen hin dhaltuu harree teenyan dhageessisinii jaa warri Harargeetiis hoggaa mammaaku. Duba amma kunoo gaangeen dhalte lubbuun baate hooni galti jennaaree yaa jara keenya. Akka garaa tahaaree marqaan galaa tahaaree jechuu fedheetiin firraa dhiise maaltu beeka boru marqaanis galaa ta'uu danda'a. Dubbii ajaa'ibaati gaa dhiyeenya kana wanni dhagaa jirru gaangeetu dhale hoggaa jettan mee maal jechuudha. Mee walumaan hordofnu waan BBC'n Keeniyaa taa'eetuma nutti odeessu tana. Obbo Biraanuu Tamtimee jedhama jaan godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbee Gandaa Koontuu Caancoo keessa jiraata namni kun beektanii maatii isaanii nama 5 jiraachisuudhaa fi hojii qonnaa irratti bobba'ee hojii qonnaa hojjeta. Oduma hojii qonnaa hojjetu gaa jireenyi biyya teenyaa kun qaalaawee samii seene kanaa ni beektanii mee kana cinatti maatii kiyya gargaaruudhaan qaba jedhee magaalaa dhiqee gaangee takka bitate bara 2014 keessa. Duba gaangee kanaan waggaa tokko oliif akkuma hojjetetti hojjechaa osoo jiruu baasni haarayaa tokko isa eggeme isa biratti tahee isa bira kutee nutillee asitti nu jeequ jira. Namni kun ganda baadiyyaa kanaa fi magaalaa jidduu waggaa tokko hawaasa gandichaa kan qabeenyaa fi meeshaan magaalaa deematuu fi magaalaa irraa deemu deddeebisaa ture akkasitti galii jireenya qonnaattiin jiraachaa ture maddiidhaan. Gaangee kanaan of tajaajilaa ture jechuudha. Hojii gaarii kanaatiif jalqabuma gaangee kaniin itti filadhe jaa obbo Biraanuun kun gaangeen lafa gaaraatiis lafa dirreetiis humna qabduuf gaarii akka gaariitti waan harkistuuf filadhe. Gaangee tana akka malee kunuunsa bifti isiitis yeroo hunda cululuuxuudha. Quuftee laal gabbattee dhiini gubbabbee namuma barkaa guyyaa cufa maashiina naqee isii dhiqee malee jettu jee cululuqaa isiin cululuuxu hoggaa qoonqoo qoofte tajaajila hedduudhaan tajaajila jechuusaati. Duba haaluma kana keessatti ji'a muraasaa asitti garuu mallattoolee gaangee irratti hin baramne arguu eegale namni kun obbo Biraanuun jechuudha. Gaangeen tun egaa waan ajaa'ibaati. Gaangeen tun gaa duba yaa dhaggeeffattoota keenya garaan isii guddachaa deemee biftiinis tolaa dhufte. Harmi isiitiis dhadhaabbachaa gurguddachuu jalqabe jechuudha. Namoonni ollaa isaanii maali gaangeen akkam ta'u jirti obbo Biraanuu jechuudhaan ganamuu ni gaafatan. Bari isaatu hima akka ganamuu isa gaafatanii maali gaangeen harmi dhedheeraa ta'e akkuma gabbattee cululuuxi akkanaan guyyaa hafuuran fudhachiiftu olumaa gaccaanii ooltaa ilmaan si hojii guddisuu jirtiiti maaluma harmi kana cululuquun tun garaan guddachuun kun jedhanii hoggaa gaafatan. Maaltu beeka gaangeen tun dhaltee biyya raajii jechisiisti ta'a jedhee eetuma inni gaafii namoota ajaa'ibsiisaa baate tana akkana jechuudhaan deebisaa fi bee. Obbo Biraanuun gaafii namootaatii fi bifa gaangee isaanii kan ilaalanii gaangeen tun ammoo rimaa ta'uun ooltu hayyee jedhanii shakkuu eegalan ufuma isaaniitiif. Akka lakkoofsa warra keenyaa kan Habashaa kanatti gaafa caamsaa 14 guyyaa hojii gaarii harkisuu kana itti hojjechaa ooleetumaan galgala nagaan mana galche jedhe. Gaafa caamsaa 15 bara 2015 bargaa dhiyeenyuma kana torbaan tokko dura jechuudha. Naannoo sa'aatii halkan sa'a 5:00 kanatti gaangeen tun dhaltee daanuu mooraa keessa bultii beetanii ala aboo sareen goowatti jabeessitee akka malee dutuu jalqabde jee sareeleen ollaa keenyaa baatee maali sareen akkana gochuutu jee hoggaan gabbee ilaalu edaa gaangeen dhalteeti sareen
gaangee tanarraa waan akka waraabessaa halaalatti eegu jirti. Kunis raajii itti ta'e obbo Biraanuu waan takkaa hin dhageen akkuma gabbeetti ijaan arkee irra dhaabbate. Gaangeen isaanii tun erga ilmoo dhaltee booda ammoo amala kanaan dura hin qabne isatti mul'iste. Isa agarsiifte. Dhiitichaan wallee deddeebisteen si'aa beektanii namaa fi beeyladaa ofitti hin dhiyeessitu jira. Halaalatti ofirraa ariitee ilmoo ishee kana qofa kunuunsuu eegalte kunuunsaatis jirti waggaatti dhiyaatee ilaalu. Amma ilmoon isiitis burraaquu jalqabde aanan quufteemi. Gaangeen takkaan dhalin dhaltee waan ajaa'ibaati aannan dhuydee wallee ogguma takkatti gaangeen guddatte. Kunoo tanuma gurra babal'u tanaa jala dhaabbata waggaa halaalarraa laallu nuti kafagoo jiru kun immoo waa dubbii waan nama amansiisaan fakkaattu. Warri gaadhaqee argee fi obbo Biraanuunis kunoo gaangee teenyaa dhaleema jedhanii. Mee waan ajaa'ibaati gaa isinis anis waan isitti himu tana numa fudhadhaamee isinis numa ajaa'iba. Taatee haara haqee isaaniitti ta'e kana gaa namoonni ollaatii fi lafa fagoorraa dhufanii daawwachaatii fi raajeeffachaa oolan. Gaangeen obbo Biraanuun hojiidhaaf jedhanii bitan tunis waan ajaa'ibaati dhaluudhaan seenaa raajii ta'e qe'ee isaaniitti fidutti akka gammadanii fi garuu hojii itti hojjechuudhaaf bitatan amma dhabanii gaa guyyaa guutuu namnummaan olii gadi deemaa dhufee gaangee obbo Biraanuu tan dhalte laalla jeetuma itti yaa'u malee innis birraa hojii dhiisee mana galeetiin jireenya ammaati kanaan. Gaangeen tun dhaltee seenaa kana dura dhagayamee hin beekneen qe'ee kiyyatti ta'uu baay'eedhaan gammadee jira gam tokkoon ammoo dalagaana dhoorkiteewu maaliin itti dalagadhaami. Amma namootuma ganamoo asii yaa'eetuma gaangee obbo Biraanuu tan dhalte laalla je'aa sinnaa yaa'uu kanaaf isii dhalteetu dalagaana dhoorkeewu jechuudhaan oggu takka gaangee komata oggu takka nama komata oggu takka ammoo gaangee isaa tani gaangeen hin dhaltu jaamee saa'insi illeen nutti himaa turte tana ogguu isii dhalte arge ni gammada. Garuu maddi galii maatii keenyaa ittiin jiraachisuudhaaf qonna madditti yookiin qonna cinatti qonnaan gargaarsifachuudhaaf magaalaa bitanne amma nurraa muramee jira obbo Biraanuun. Amma erga dhalteen booda gaa hojii dhaabnee jirra qaamanuma galleetuma keessummoota garagaraa simachuu malee hojiin eessa jirti jaa ogguu BBCtti himu. Ilmoo gaangee haara haqee isaaniitti dhalte kunis erga jabaatteen booda gara hojii deebi'uudhaaf yaada akka qaban oguu BBCtti himanni dubbatan obbo Biraanuun. Ammaan durallee gaa dabree oduun gaangeen dhalte jedhu kan dhagahamaa ture ta'ullee ta'iin qe'ee obbo Biraanuutti naannoo Oromiyaa keessatti kun waan Itoophiyaa keessatti illee ta'ee hin beekneef waan haaraa taatee addaati. Kanaan dura biyya Morookkootti gaangeen dhaluun ishee haakimoota beeyladaatiin mirkanaa'u BBC'n bara 2002 gabaaseeti ture. Ogeessi beeyladoota akka jedhanitti abbaan ilmoo dhalattee harree yoo ta'u haati isii ammoo gaangee dhugaa ta'uu nutti himee ture yeroo sanitti jechuudha. Dhageeffattanii miti. Taatee mudate kunis waan saayinsiin jedhu kan faalleessedha jedhan yeroo sanitti biyya Morookkootti gaangee dhalte tana. Duba gaa sababni uumamni jiinii gaangee dhala godhachuudhaaf isii hin dandeessifneef jecha ni dhalti jedhamee hin eeggamu yookiin gaangeen dhaluun waan baramee miti gaa dhaggeeffattoota keenya. Haa ta'u malee gaangeen umriin ishii waggaa 14 taate tokko biyya Morookkoo bulchiinsa Olumees jedhamu kan magaalaa seena qabeettii feezii irraa fageenya kiiloomeetira 8 fagaattee argamtu akka keessatti dhaluun isii waggaa mirkanaa'u bara 2022 keessa ta'uu isiiti jechuudha. Fardii uumamaan kiroomozoonii 64 fi harreen ammoo kiroomozoonii 62 kan qaban yoo ta'u gaangeen kan jara lamaan irraa dhalattu ammoo kiroomozoonii 63 qabdi. Kiroomozooniin kun maal jettanii nan gaafatinaa gaa isin warri barate warra gaafii akkasii nama gaafatu saniif deebisaan irraa kannaa bakkuma jirtanitti. Kanaafuu haalli lakkoofsi kiroomozoonii kopxii yookiin guutuu hin taane qabdi jechuudha. Kanaatu gaangee dhala godhachuu akka isiin hin dandeenye isii godha. Taateen ammaa kun garuu waan saayinsiin jedhu kan faalleesse fakkaata. Mee kanaan maaluma ittiin gaa yaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya.